أنا قمدت لبدي تابو دي وابي خيس دواومان سنقولا هتون وجين باتي دي فما نقول دي فما وابي هتون وجين باتي يا بو دي فما هي دي فما نقطة سنين اللي بيساعد هي أكسي akkasi gaa hordoftoota keenya hunoo feeruzaan nuumaa fi yaamaa jettee kutte nuu fi nuumaafilleen ollaa dhagaanii beektan isinilleen manni walirra innillee inni dhufaa jechuun inshaallah akkasii jechuun feeruzaan immoo dhimma keenya fixannee jirra waa'ee urjiillee irraa qulqulleessinee jirra akkasuma feeruzaalleen waadaa tokko kana neeyxallee ni qabdii kan anjalaa didilleen akka dhiirummaatti yookaan waada dhiira hin neeyne yookaan haasaa dhiira hin barbaachifne yoo saahiban keetii wajjin gortellee akka carraa waan tokko mata duree tokko nin didee jechuun maaliif ilmi namaa akka itti bahan beekan malee akka itti galan hin beekanii maallaqa akkuma daleeyde fiddaa bishaan irraa hin bitattu faayatti isiin anniin bitadhaa waan akkanaa tokko nin godhaa hin jeeni akkasii numaa afaan illee dhufu jirin hunda isaan seenaa Ulami cuftee baataadha asuma hanqa kanatti. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam tana numaaf. Jirtu. Aboo bakka gammoojjii gaa. Haa? Jirta. Jirtu. Akkamiin? Fayyuma. Taa kottu. Jirtu. Taa Noora. Oo. Akka malee yaa dubbiin. Akkam. Osi. Haa? Adeem ka taatee. Taa egaa obsigi. Asitti obsigi jira. Fadhiitu jira. Jarifadhu boo taa'e. Akkam. Gammachuudha boo. Alhamdulillah. Namni yoo walii galuu dide adduma bahaa beekadhu. Inni dhugaadha. Akkasitti urjii naafeeti. Obboleeyya walii taanee si hiikeetiin jiran jeen qulqullaa'in jeen jireenya hojii keessaa akkasitti nama isaanii keessaa nama lamaan tokko dawwallee akkatti wal fuune sanitti akkasuma wal fuune nuti way isinitti nu dhufnee fuudhafan akkasuma fixannee nuti ammaas akkasitti xumurannee feeruzaallee namasi dura waadaalee hedduu tokko nanaquu turte waan dhiirannee inni faana naquu turte akkasitti waan tokko anis seenee fi tokko immoo akkuma ja'amuu qabutti jenneeni gammachuudhaan akkatti nuumaafis dhaga'uu qabaa waan kana naan jettee akkasitti nuumaaf yaamaa naan jetteen si galee waan ati naaseen kanarratti akka inni ragaas ta'u akka nama tokkotti akka jireenya nama tokkotti ati nu balleessitee jirta na caalaa immoo nuumaaf balleessitee nama of hin beekne hin ta'ini wallaalummaa dila kana dhiisii jireenya keenya anilleen haareetti itti deebinan jeen akkuma dursa jiraachuu jirutti nuumaafillee wanti haalaan muufachuu jiruuf nuu jecha malee nuti yoo walitti aarreenillee gammachuu qabaa anaa miti isa araarsuu qabdaa jettisiin amma akkasitti nuumaaf gammachuu teenya garraan araaramee jeenan. Yaa alhamdulillah anu lafaatii irra jirru isinummaa waliin tumtanii wal qabatanii waliin deemuudha inni duraasanii qasanii achi gammachuu waliin qabnaa guddoonni namni fuulduratti sossoo'uu fi wal qabatee waliin deemuun waan itti nafin wanti hamilee cabsii fi waa hedduu keessa nu galchee isin wal qabatanii deemuu dadhabuu fi haalan taane keessa nu buusuuf aada maleetii keessa deemuu kanaatutu ibidda nutti malee wal qabatanii deemuun naaf gammachuudha jechuudha wanti itti hafan jiru alhamdulillah jechuu barbaadeeti. Kanaaf nuti yeroo hunda nutuu walii waadaadha. Rabbiinis waliin nu quba qaba namni hanga jirutti waliin nu quba qabaa jechuudha. Haka jaarsaa jaartii beekaa beeku rabbi qofa jaartii. Haa ta'uuti immoo ollaanis hanga beekuu qaba. Jaarsaa jaartii erga waliin dhufanii bultii ijaaran ollaas haa ta'uu namni itti dhiyaatus haa ta'uu wanti inni fedhu yoogaa nama dabaa fi waan birootii deemuun ta'ini jireenya isaanii wal qabatanii jaalalaan wajjin sochooma fedhuu jechuudha. Sanuma san dhabneetii walitti dhufnee inshallah alhamdulillah ammallee hamtuu sinirraa haa qabu ani isin eebbisuu malee maaliin qaba. Isin eebbisuu malee fuula duratti ammas rabbi hamtuu nurraa haa qabu. Waan jette dhiirti waan jette hundi hojiidhaan agarsiisuu qabdi. Kana murteessuudhaaf barbaachisaa akka dhiirarraa eegamus isa kana jechuudha. Wantootuma ja'amee fi itti yaaddee inshallah alhamdulillah ni hubannoon hanqa kunuu jiraachuu waan nama boonsaati malee waan nama xiqqeessaatii miti jechuu barbaade. Waan amma yaaddee hubattee adeemsa silaa
hanga waliin deemnee nutu hanga harki waliin baduudhaatii fi kanatti deemnuti kun jireenyuma keessa waliin qabattanii isin waliin deemuu keessan arguufi malee hammeenyi biraa diinummaan biraa hin jirtu jechuudha. Sani kana hubattee qabachuun alhamdulillah jenna. Isuma qabatte kana ammaas hojii mirkaneessaa nu deemuu qabdaa. Inshaallah kanuma feenaa ammallee hamtu rabbi nurraa haa qabu. Isa urjii jettu haala kamiin qulqulleessite isin yoo ammaas rakkoodhaan dhufte haala kamiin keessaa bahama kajuu ani isa kanaan qulqulleeffachuu fedhe maaliif waan biraa ammaaf gammachuudha naaf maaliif hin barbaannu dubbii hojii godhachuun bu'aaf nuufis hin qabu. Hanga nuti walitti deemnee harkaan waa hunduma keessa dabarree karaa lubbutti deemnu bari. Isin akkamitti mucaan kun bultii isaa tanaa fi tanattis qoosamaa qabateen deeminiidha malee wanni biroo jirti jirtu. Namoonni tokko hubannoo kadhaa hin qabnes haala birootti hubachuu ni danda'a. Garuu ani jalqaba gaafa walitti dhufnu yoo achi deebinee jechuun dubbii ofii namni ilaaluu qaba. Namni dubbii ofii hin beekne dura isaatis beekuu hin danda'u jechuudha. Bakka irraa kaane wantummaan achi buqqisee asis hin fideewu. Namni yoo keessa jiraate waan kana keessaa bahu qabaadha. Taasitti ati nutti dhalchite haarawatti nutti biqilchite tan nagarre jechuu barbaade. Ergaas dhufne haalli san nu qabate haala kanarraa immoo haala ta'uu siin jenne haala sanis diddee keessa deemuu keetii fi nu aarsu mucummaan kunumaa nutti taphataa fi ani kanumaan sitti haare ammallee jechuun garatti waan qabaddu hin qabu. Obbaafadheetiin jira jechuu haqqiseetiin jira. Ammeenyi summii yoo garaa qabaadde illeedha. Wal qabatanii deemuun naa gammachuudha akka wanni akkasii nutti hin deebine isii tan akkamii qulqulleessitedha yaadni kiyya. Anamma isii kaan itti qulqulleesse duraan akka itti wal fuune san haala mijataa keessa wal hin fuune. Hattuun hattumaa beekadhu tole dogoggoree fuudhe gaafa san ammallee naafi warra inni kaa godhadhe garuu ati haruusa goonee gaa akka naafatu itti wal fuune sanitti dila sanatti itti laffee waan hin fuudhee miti jechuu barbaadeeti. Amma maaruufummaa yookaan beekumsi naafeesiif gidduu jiru nama lama sadii ture gaafa san keessatti ammallee nama sayyaameetumaan akkaataa itti walitti dhufne saniin anaaf miyyoontu wajjii jiraachuu hin dandeenyu. Anis nama bultii qabu nama miyyoo tanarraa daa'imman qabu isiin ana hiitamu ana hiita irratti wal dhabnee waan akkana haasaanii isaan lachuutu karan taaneen na deemu jiranii jeen san gubbaan immoo mana nuumaaf dhayiteeti. Harkana laattee gara harkaan na tumuutti deemte jaartiin harkaan na tumtu jaartii xiyyaarraa achitti hin taatu isinillee dhaggeeffadhaadha akkuma kabajaan isinirraa gaafa san isin xixiqqaattanii dhagaaf xiqqaatee bubbeen hin fuune isinirraa fuudhettiin ammallee hiikaa isinillee dhagaa ragaallee ta'a naaf isiin ganaa wajjin hin argamnu wajji jiran jettaniitillee hin yaadina yoo rakkoon irra dhuftellee yoo haajaa qabaatte akka obboleessatti niin jiraaf nuumaaf faadilleen akka obboleeyyan inni jiraniif Feeruzaanilleen ji'eetiin waan hunda itti dubbadhe ani ergaati guyyaa sanii booda na dubbattanii booda waanuma kanarraa hin jiraa'u. Sanii hunda dabartee Feeruzaan shakkii hedduu keessa dabartee hanqa ulaana qollofisiin jettutti geessee jechuun mana tokko keessa osoo jirannu gorfaa isa kaanii jechuudha. An hanga kana qoonqootu na jira beelaan na jira nyaadhee dhugutti hin jiru yaadda'utti hin jira. Tokko jireenya achii diigeetiin dhufe san duraanuu qilleensa irratti walitti dubbiin jabaadhe jechuudha. Amma tan ammoo ilmaanii wajji qaba gaafan tanas dhabee sanii dhabe ani kun namoo ameeqa dhabee miti gorsa namaatiis hin dhaga'u jirri kunis hanqa duraan na dubbatu jiranis daangaatti darbeetiin jira ijanarra gurguddootii ji'eetiin haal waan hedduu keessa galee mataa kiyyaafutti yaaddeeti beekaru kan hin urjii eeqeef yaaddoo keessa galee jechuudha. Garuu namni naman dhageenye shuf waan tokko yaada ifiitiin deeman kaan immoo kan namni ijji sirra gurgudda waan jaarsi ganama siin jee ganama didaniiti galgalatti deebi'anii jiran dhugaan anaaf isiin wajjin jiraachuu hin dandeenyu isinis waan hedduu akkana gorsaa turtan dhugaadha duraan isin dideetiin jira harka isin darbeetiin jira uleen na miitan na cafeeytan sababa isiiti wanti kun hundi deebii atilleen hanqa harkaan ibiddaan na deemtutti deemtee jechuudha. Arrakkoo dila kana hundi wanni na fide isiidhaa isii taatu naa beeyte
Gizee guyya tokko haa isinii wal gartee guyya tokkicha isinii wal bartan silaa isinii jecha waan dabartee irra dhiisuu qabdu dhuftee harkaanarra bobbaatee jechuudha. Intalti akkanaa tun aadaa keessatti safuu keessatti Oromoon aadaa qabdi safuu qabdi safuun itti ibsite jechuudha isin amma guyyaa san daangaa natti dabarte. Silaa mana keessatti dubbachuu hin qabdu. Feeruzaallee baay'ee qofattee garuu guyya san akka waan dinqii waan ajaa'ibaa agarteetti dinqisiifattee jechuudha. Kanaaf ati jireenya kiyya keessan taatu galii biyya saniis manuma galii atis manuma keetti galii Feeruzaa wanneen jeef sanii irratti jechuudha. Akkasiin dhagee guyya tokko dhagee irraa qulqulleessee dhufee yoo fedha qabaattan isiillee gaafachuu dandeessanii yoo isii gaafachuu dhiiftanillee waa takka rakkoon qabu. Kanaaf isii walumaa galattuu wal biratti hin agartan la. Naafi urjii wal biratti hin agartan. Bari dabar waan nama gammachiisu keessaa hatummaanuu haaluma ta'e kanaaf dogongoroo ta'uumte kanaaf haala deemee haala maatiin tuqan hundatti nu geesse kana yoo beeyte beekuun kee tokkoffaadhaan ganaaf gammachuudha alhamdulillah jechuu barbaada. Isa kan itti deemtee akkamsi godhe kana gootee jennee gaafachuuf nuti nama oduutiis miti. Nama hojjetee jiru nama jiruuf jireenya qabu dubbii dhalootaati itti seenne akka taanu qabnu jechuu fi walii wixxifannee silaa jechuun akka ifii fedha qaama ofiirraa waan harkatan. Wanti nu qabate guddoon takkasan akka ufiin feenu qaama ofiirraan harkatanii hajaanii fi silaa akka an fedhe yookaan yaade bakka jirtan san yeroo dubbiin tun dhufte bar gaafa sanis lubbumaa ture beek. Lubbuu san keessaa baatee waan kana lafa san shakkee maaliif namoonni tokkos achirraa khillee hajan sanii fi jaartii isaallee waa hedduu haasaa turan. Waan kana hunda shakkee yeroo buqqisee as dhufutti akka isin wal qabatanii lalisitanii jiraatan jireenya keessa fuula dura tarkaanfatan hawwiin kiyya san ture. Garuu akka ifin feete qaama ofiirraan harkatan kajaan santu nu mudate. Haa ta'u amma atuu waan keessa dabarte kana sitti dhimmisee hubattee dhugumatti dogoggoranii qabaa naatu dogoggore balleesseen jira. Hangam badii tana keessa deemu osoo jireenya kiyya qabadde harree eessaan jira kajuu sitti dhagame qabachuuf an alhamdulillah hin jaa gammachuudha naaf jechuu barbaade. Kana boodaas gartee waan ta'e kana gaa dogoggoroota ta'e ilmi namaa warraa barachuudha qabaa jechuudha. Ammas warra dogoggoratti deebi'u rabbiin hin godhini warra aadaaf safuu ofiillee cabsee wal cabsisiisu sanillee rabbiin hin taasisini. Warra wal qabatee mayree dagaagee fuula duratti sossoo'u rabbii naa godhu isiniin jechuu barbaadeeti. Anaarra wanni hin qabu du'aayidha inni guddaan tokko. Isa kaan isii akkamsi godhee akkana taatee akkas taatee ka jennu hojii teenyaa miti. Garuu isiin dhuftee dubbe yoo si qabatte nuuf rakkoo jechuuf si gaafan. Si galeen maanta duraan isintu walitti dhufe wal fuutan akkatti wal fuutan nu hin beenye. Nu osoo hin beenye nutti as baate. As baanaan mucaan kun fayya qabamu maraataadha kajuu waan fiifuu haala kana maraan dhagame yeroo san keessatti maaliif tana daadarkaa ta'e san keessaa dhukkubsatteetu nu harka jirti osoo isiin nu harka jirtu daadarkaa san keessa osoo waliin jirru fuudhee osoo nutti hin himin osoo isiin tun ifiifota biraa keessa jirtu isiin nutti as baatee miti. Kanarraa maal ta'e kajuuha nutti dhagameeti haala saniin kana keessa deemne isiilleen dhugaa asitti dhuftee waan ta'e hunda haasaame keessa deebi'uun gaarii miti. Garuu inni guddaan ka gaarii namaa ta'u karraa waa baratan ka fooyyeensa gartee fuula duraatiif gartee namnummaan barnoota irraa fudhatee sossoo'u dogoggoroota jalqabarraa eegalee hanga ammaa keessa deeme keessa bu'aaf kasaaraa addaan baasuu danda'u qaba ilmi namaa jechuudha. Bu'aaf kasaaraan isaa maali yoo jennee addaan baasuu dandeenye fuula duraaf dogoggoroota akkanaa keessa seenuu siin ta'u jechuudha. Maaliif irraa barannee jirra gaa namni dogoggoroota dhufe warraa barata. Nu qofaa miti warri biroolleen irraa barachuu danda'a jechuudha dogoggoroota akkanaa maaliif bu'aa kasaaraa isaa addaan beekuu qabna. Amma dogoggoroota uumame sanirraa bu'aan isaa takka hin jirtu duwwaadha. Kasaaraan isaa guddoodha. Hanga naafiyatu wal galaafachuuti. Sababni maali? Egaa tokko bar osoo oliin si fedhu tokko yoo abbaan gadiin of fedhe beeki rakkoodha wanni sana. Haala san biraayii gaa akka birootti tarkaanfannee
إن شاء الله نولي ورا والقبتي ولي تبوا ربنا هاقولوا yaa bo'otin